bilbila kiyya vaayirasii tuna jalaa seene akkamittiin keessaa balleessuu danda'a akkasumallee haga daqiiqaa 5 goggogeen harkatti hafa ifaa fuulaa dhaamse kanaafuu furmaanni isaa maali nimooriin isallee osoo homaa keessa hin jiraanne nimoorii fuul naan jedha footoo fi viidiyoolee waan xiqqoon keessaa qaba garuu nimoorii fuul naan jedha furmaanni isaa maali gaafii namoota baay'eeti kanan isin barsiisa nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu baga irra deebin gara chaanala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama gama peejii Facebookaatiin Oxygen Media Network follow gochuu hin dagatina amma kallatti man kara baromsaa isin dabarsa nafaana bu'a hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale bilbila keenya vaayirasii yoo seene akkamitti keessaa balleessuu dandeenya gara fuulduraatiif akka hin seennellee akkamitti tolfatuu dandeenya baay'ee salphaadha bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a aappii tokko isin barbaachisa aappii kana eessaa akka buufattan viidiyoo gara boodarratti kan isinitti himu ta'a namoonni pilaastoor irraa buufatuu barbaadanillee aappiin kan iskiriin irratti argitan kana antivirus ka jedhu kana pilaastoor irraa buufatuu ni dandeessan aappiileen kana wal fakkaatan garuu baay'eedha bakka nan isinin jedhe osoo buufatanii baay'ee isiniif mishaajeeti yaada namoonni pilaastooriin keessan isiniif hin dalanne immoo eessaa akka buufatan isin argisiisaa jechuudha ani gadi buufatuu nan barbaachisu aappiin isa kana yeroo tokkoof keessan seena yeroo keessa seennu yeroo duraatiif haala kanaan nuuf bana aappiin akkuma argitanii ni eeggannaa jechuudha amma inni nuuf banuufi sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa antivirasiin gaa waan tokko qofa isiniif fayyadu jechuudha aappiilee security tan jechuudha kan bilbila keessa miidhanillee adda baasee isinitti argisiisaa jechuudha yeroo isin iskaan gootanii jechuudha itti fayyadama isaa jalqabaa kaafne hanga dhumatti kan waliin ilaallu tahaa jechuudha hordoftoota kiyya tole gaamee akkamitti itti fayyadamni isaa kan jedhuuf jechuudha hordoftoota kiyya yeroo duraatiif jechuudha yoo barbaadan tokko tokkolleen aappiilee tokko tokkoon vaayirasii fakkeenyaaf gara feesbuukaatiin seene gara waasaappiitiin seene tokkoon isaa keessaa balleessuu ni dandeessanii jechuudha mee amma isa duraatiif aappii security ta'e hundaayyuu akka inni nutti himuu barbaannaa jechuudha kan dhoofame keessa jiru kun akkuma argitan kun asirratti scan now for hide ka jedhu kana jechuudha mee yeroo tokkoof gubbaa isarratti sanduuqa kana keessa tuqneeti scan goonaa jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa virus scan jedhee haala kanaan mata duree kana qabatee isiniif dhufa jechuudha amma vaayirasii as keessa jiru scan godhuuf deemnaa jechuudha yoo barbaadan isin faayila qofa isin scan godhuu ni dandeessan akkasumallee tokko yoo balleessuu barbaadan kunoo as keessa jira jechuudha akkasumas aappiilee security ta'an jechuudha as keessa ni ilaalla kana bal'inaa waliin ilaalla dursamee iskaan goone isa kana vaayirasii kana iskaan tajettu tananii cuqaasna sana booda haala isin argitan kanaan jechuudha iskaan tahaa jira jechuudha amma akkuma argitan jechuudha aappiin tokkoon isaa jechuudha iskaan tahuu jira jechuudha hamma inni parsantaa 100 guutu ni eeggannaa jechuudha akkuma argitan amma aappii anas keessa qabu hundaayyuu haala kanaan maqaa waliin iskaan godhaa deema jalatti naaf lakkaa'aa deemaa jechuudha ni eegganna jechuudha amma inni nuuf banamu hanga inni 100 guutuu ni eeggannaa jechuudha haala argitan kanaan jechuudha automaatikala jechuudha kana ari'u jira ni eeggannaa jechuudha hundaayyuu jechuudha amma as keessatti walitti qabee jechuudha faayila keenya hundaayyuu automaatikala walitti qabee jechuudha as keessatti hamma nu keessaa qabnullee waan faayila keenya nimoorii keenya irra jiruu fi akkasumallee faayila nu keessaa qabnu hundaa'u bakka tokkotti jala kanatti lakkoofsannuuf kaa'aa jechuudha amma parsantaa 90 irra jira amma kunoo 99 irra jira guutamutti jira jechuudha dhumatee 100 guutee kunoo xumuramee jira jechuudha kunoo akkuma argitan jechuudha haala kanaan raayitii magariisa isiniif dha'ee jechuudha iskaan completed successful isiniin jedha jechuudha haala kanaan yeroo inni successful isiniif ta'e jechuudha ergaan keessan haala kanaan yeroo isiniif milkaa'e vaayirasiin bilbila keessan keessa jiru guutummaan guututu ni badaa jechuudha sana booda asirratti gadi buutanii dan bakka jettu tana ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan bakka reefutti isin deebisaa jechuudha amma akkuma argita sanduuqni kun reefuun tana diimatee jira jechuudha vaayirasiitu keessa jira jechuudha akkuma argitan amma magarraa'ee jira jechuudha haala kanaan magariisa isiniif ibsuu qabaa jechuudha yeroo vaayirasiin keessaa haqamee jechuudha amma kanatti aansee kan waliin ilaallu aappiilee security ta'an yookaan aappiilee namni hannaaf isin keessatti gadi buuse kan bilbila keessanii irratti balaa geessisuu danda'u akkamitti ilaaluu dandeenya asuma keessa malee isuma kana irratti cuqaasna sana booda haala kanaan isinii fida asirratti dhuftanii aappii scan bakka jedhu kana ni cuqaastuu jechuudha kun akkuma argitan jalatti illee aappi security check nuun jedha jechuudha aappiilee security ta'an akka nu check goonu nu gaafata jechuudha yeroo tokkoof irratti kilik goona sana booda akkuma reefu sanitti jechuudha haala kanaan ni lakkaa jechuudha akkuma kanaan 100 guutaa jechuudha akkuma argitan jala kanatti aappii ilaalaa jirtanii jechuudha aappiilee security ta'an hundaayyuu haala kanaan check godhuu jira jechuudha amma kan reefu tanaa sun vaayirasii bilbila hundarra bakka tokkotti kan keessa balleessu jechuudha kun immoo aappiilee security ta'an jechuudha kan bilbila keenyarraan balaa geessisuu danda'an aappiilee tokko kan
namni asirratti gadi buusee sagalee keenya dhossaan nu waraabu jechuudha iskiriina irraa dhosse aappilee akkasiisan jechuudha VPN faa jechuudha VPN dhoowwaa ta'e hundaayyuu jechuudha nutti argisiisa yeroo dhibba guute haala kanaan kunilleen jechuudha iskeen completed successful isiniin jedha jechuudha amma successful tahee jira jechuudha milkaa'ee jira jechuudha wanti tokko keessa hin jiru jechuudha aappileen namni asirratti dhosse ani bilbila kiyya guyyaa waan qulqulleessuuf jechuudha hordoftoota kiyya kanaaf aappileen bilbila kiyya irra balaa geessisuu danda'a waan hin jirreef haala kanaan jechuudha raayitii magariisa kana isiniif dhaa jechuudha kanaafuu maal gootan asirratti gadi buutanii jechuudha dan jettaniini dan gootu ammallee bakkuma reefutti isin deebisee jechuudha kun akkuma argitan jechuudha storage bilbila keessan keessa memory full jedhee bilbila isin cinqe waan isin delete gootanillee bilbila storage keessatti walitti kuufatee jechuudha yeroo isin waa'ee gadi buufna jettan akkasumallee muuziqaa wayii dabarfanne yookaan footoo wayii asirratti bilbila birarraa dabarfanne jettan memory full kan isiniin jedhu jechuudha iskiriina goggogee isin harkatti hafu san jechuun fakkeenyaaf waan isin delete gootan hundaa storage keessan walitti qabatee jira jechuudha kanaafuu maal gootan jank cleaner bakka jettu kanarratti inni cuqaatu mallattoon delete diimtuun kan irra jirtu jalatti clean tajettu tanarra yeroo tokkoof clean gootanii jechuudha yeroo isin irratti clean gootan haala kan isiniif dhufaa jechuudha kanaafuu maal gootan asirratti sanduuqa olii kanarratti illee raayitii gootuu jechuudha yeroo isin sanduuqa kana keessa cuqaastan haala kanaaf fuulduratti raayitii isiniifdha kan gadii keessatti illee APK jechuudha fakkeenyaaf argitanii amma asirratti APK nan gadi buuse ni jira jechuudha amma keessatti APK jechuun fakkeenyaaf aappilee tokko kan Google Chrome yookaan Google irraa gadi buufamu Google irratti barsiifamu akkasumallee Telegram irratti barsiifamu achirraa gadi bu'u aappii tokko jira jechuudha kan bilbilli dhoowwuu jechuudha isa sana haala kana amma as keessa ni jira jechuudha aappiin sun jechuudha kanaafuu ufumaan balleessaa jechuudha akkamitti balleessina ka jedhu isin argisiisaa jechuudha asirratti yeroo isin raayitii cuqaastan haala saniin isinitti argisiisaa jechuudha fakkeenyaaf iddoo aappiin sun qabatee jirullee haala kanaan nutti mul'isaa jechuudha amma kun asirratti aappiin kun QB 45 qabatee jira jechuudha MB tokkollee hin guutuu jechuudha kanaafuu isa san balleessuuf asirratti gadi buunee clean bakka jettu tana cuqaasnee clean goonaa jechuudha guutuu sana booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha akkuma argitan hordoftoota kiyya amma asirratti jechuudha janka cleaned successful nuun jedhee jira jechuudha amma inni kun sirritti nuuf milkaa'ee jira jechuudha kanaafuu dan jenneeni irraa deebinaa jechuudha haala kanaan hunda isaa qulqulleeffatan yoo barbaadan aappilee keessa jiru WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube tokkoon vaayirasii isaan irratti isin seene guutuu ofirraa balleessuu ni dandeessu jechuudha amma fakkeenyaaf WhatsApp kana qofan balleessa yoon jedhe asirratti clean now bakka jedhu kanarratti nan cuqaasaa jechuudha sana booda WhatsApp kun akkuma argitan kanaan jechuudha ufuma isaatiin jechuudha keessaa badaa jechuudha wanti nan asirratti fayyadame suuraalee adda addaa kan WhatsApp irratti namni naaf ergee an delete godhe guutuun haala kanaan naaf dhufa jechuudha viidiyooleen amma fakkeenyaaf ani guyyaan qulqulleessa imeejiin yookaan suuraa lama qofatu keessa jira asirratti illee qabbuutan viidiyoo lama qofaa keessa jira jechuudha bilbila kanarra akkasumallee audioon kun amma kanan delete godhe hubadha audioon jechuudha QB 79 tu keessa jira jechuudha dokumentariin 0 dhaumaa keessa hin jiran akkasumas wantoonni harmaan gaditti argitan kun hundinuu 00 irra jiru jechuudha dhaumaa keessa hin jiran jechuudha kanaafuu isa kana balleessuuf maal gootan jechuudha fakkeenyaaf audio asirratti qabatee jiru kana inni kun maali jettanii osoo delete hin goone durallee irratti cuqaastanii maal akka ta'e cuqaastanii adda baafatuu ni dandeessanii jechuudha fakkeenyaaf waan isin balleessuu hin barbaanne faa yoo ta'e inni dhiistanii jechuudha delete jechuudha yeroo isin asirratti cuqaastanii keessaa balleessanii jettanii jechuudha amma suuraan kun yoo nan asin clear godhe ni badaa jechuudha wanni as keessa jiru kun hundinuu guutuun ni badaa jechuudha fakkeenyaaf yeroo nan irratti cuqaase haala kanaan naa fida jechuudha sana booda dan jettanii guutuun isaa keessaa badaa jechuudha haala kanaan sirreeffattuu jechuudha hordoftoota kiyya aappii kana originaala isaa eessaa arganna jettanii yaadda'uun keessanii nafu chaanaala Oromaan jala eega seentanii jechuudha chaanaaluma keenya jala seentanii profaayila keenya jala argattuu jechuudha gabaabdumatti Oromaan bakka jedhu tanarratti ni cuqaastu sana booda haala kanaan social miidiyaan keenya isiniif dhufa jala kanatti gadi buutanii Telegram bakka jedhu kanarra cuqaastanii Telegram keenyarraa kallattiin hidhattanii jechuudha originaala aappii kana achirraa buufatuu ni dandeessu namoonni Plaastorii irraa buufatuu barbaadan illee Plaastorii irraa buufatuu ni dandeessan aappiin kamareefu iskiriin irratti isin argisiisan achirraa buufatuu ni dandeessan garuu irra bareedan osoo as jalaa buufattanii baay'ee gaariidha jechuudha sun beeksisa adda addaa qaba kan Plaastorii irraa buuftanii akkasumallee aappiin isaa wal fakkaatu baay'eetu jira jechuudha feekiidha jechuudha kan sobaati kanaafuu asirraa originaal isaa yoo buufattan baay'ee gaariidha jedheetti amana egaan hordoftoota kiyya baroomsa irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuuf akka waa irraa barattan illee abdii guutuun qaba maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala kana
kana subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra keessaniin hordofuu hin dagatina viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'ee namoota fayyadamuuf share waliif godhuu hin dagatina akkasumallee viidiyoon kun yoo isinitti tole like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha akkasumas warreen gara page Oxygen Media Network itiin hordoftanillee follow gootanii maatii keenyatti dabalamuu hin dagatina namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatanii aappii kana eessaa buufanna jettanii yoo yaaddoftan jechuudha warreen gara page itiin hordofaa jirtan salphumatti argattu jechuudha page keenya jala eega seentanii suuta jettanii ol harkistu eega ol harkistanii jala kanatti gadi buutanii jechuudha oroomaan bakka jettu tanarra yeroo tokko yeroo isin kilik gootan haala kanaan isin dhufa asirratti gadi buutanii jechuudha warreen gara YouTube itti dhaxxanii barumsa bal'inaan baratu barbaadanillee barumsa bal'inaan barumsi keenya YouTube irratti darbaa jira asirra cuqaastanii mallattoo YouTube oroomaan jettu tanarra cuqaastanii kallattiin gara YouTube keenya deemtanii baratuu ni dandeessanii akkasumas aappii kana bakka isin argattan Telegram bakka jettu tana jechuudha join godha bakka jettu tanarra cuqaasaati Telegram keenya irraa aappii kan originaala isa achirraa dhaxxanii buufatuu hin dagatinaan isiniin jedha barumsa irraa qopheeffadhellee asumarratti xumurama barumsa itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha